السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن كبجمتوتا في جالتمتوني hordoftoonni channel YouTube Imra Oromo app bagana gangara channel YouTube Imra Oromo app itti dhuftanii egaa daawwattoota kiyya barumsa irraa kana keessatti barumsa ajaa'ibaa kan waliin barannu ta'a jechuudha. Barumsi irraa kan waliin barannusi moobaayila guutee wallaalee akkasumas kan biizii ta'uu akkasumas mootii kan ho'u jechuudha. Appilikeeshin nuuf qulqulleessitu jira jechuudha. Appilikeeshiniin kuni appilikeeshinii ajaa'ibaati jechuudha. Moobaayilii keenya kan guute fakkeenyaaf moobaayila xiqqoo qaba. Moobaayilni xiqqoo fakkeenyaaf kan GB 32 gadi kan jiru moobaayila xiqqoo jedhama jechuudha. Moobaayilonni akkasii immoo moobaayila xiqqoo GB 32 faayiliiwwan gurguddaa gaafa irratti kuufannu jechuudha. Faayilli sun dafee guutuu danda'a jechuudha. Viidiyoo garaagaraa irratti buufachuu dandeenya silkii sana irratti jechuudha. Ni guutaniin jedha jechuudha. Kan guutu viidiyoo sana osoo hin taane fakkeenyaaf jechuudha. YouTube irra gallee gaafa viidiyoo tokko buufannu viidiyoo sana kan buufanne viidiyoo sana qulqulluu hin buufanne jechuudha. Namni tokko YouTube irras ta'u TikTok irras galee jechuudha. Viidiyoo tokko yoo buufate viidiyoo sana wajjin kan bu'u maalidha? Xuraawaa garaagaraatu viidiyoo sana wajjin bu'aa jechuudha. Viidiyoo tokko fakkeenyaaf an YouTube irra yoo galee viidiyoo tokko buufadhee xuraawaa wajjin buuse jechuudha. Qoshaashaa wajjin buusee jira jechuudha. Qoshaashaan sun garuu hin mul'atu jechuudha. So appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaati. Gabaabumatti vaayirasiiwwan bilbila keenya keessa jiran tokko tokkoon kan nutti agarsiisudha. Fakkeenyaaf telefoonii yookaan immoo bilbilli isin qabdan jechuudha. GB 32 yoo ta'e appilikeeshinii kanatti yoo fayyadamtan yookaan fakkeenyaaf telefoonni isin qabdan GB 32 achi keessaa immoo GB 30tti fayyadamtanitti jennu. Appilikeeshinii kanatti yoo fayyadamtan garuu vaayirasiiwwan yookaan immoo wantoota xuraawaa bilbila keenya keessa jiran waan nuuf qulqulleessuu fi GB 30 yoo itti fayyadamtanii appilikeeshiniin kun vaayirasiiwwan bilbila keenya keessa jiran kana ofii isaatiin kan nuuf qulqulleessudha. Already gara GB 5 kan nuuf qannasudha jechuudha. Fakkeenyaaf GB 30 isiniin jechaa ture gaafa keessa galtanii jechuudha. Amma fakkeenyaaf my file keessa kan jedhu keessa galina ilaalu al tokko fakkeenyaaf isinitti agarsiisu jechuudha. My file kan jedhu keessa ni ilaalu jechuudha. Okay, akkuma isin argaa jirtanii jechuudha. Internal storage isaa meeqadha? GB 62dha. Booda isinitti agarsiisa. Appilikeeshiniitti kanatti yoo fayyadamtan baay'ee isinii qulqulleessa jechuudha. Naannawaa beekaa GB 5 fa'a akkasumas tola isinii kennuu danda'a jechuudha. Fakkeenyaaf amma GB parsantii meeqadha? Parsantii GB keessa jiru jechuudha. GB 64 keessa GB 62dha jechuudha. Booda isinitti agarsiisa. CD kaardiin isaa meegaabaayitii 198 jedha. Xuraawaa as keessaa ofii kootti qulqulleessu isinitti agarsiisa jechuudha. Appilikeeshinii kun appilikeeshinii ajaa'ibaati. Egaa daawwattoota kiyya gama barumsaatiin darbuuf duratti chaanala kanaaf haaraa hojjetan akkasumas subscribe akkasumas like share hiriyoota keessanitti godhaan isin jira. Like subscribe yoo gootan waan tokko isin rakkisu jechuudha. Like subscribe godha. Egaa daawwattoota kiyya gama barumsaatiin darbuun duratti intro xiqqoo daawwannee walitti deebina. Egaa daawwattoota kiyya appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaati. Appilikeeshinii kana pileestoorii irraa argachuu ni dandeessu. Garuu pileestoorii irra feekiin isaa yookaan immoo wanta akkasaa feekiin akkasaati waan kuutee jiruu fi diskiripshin booksii amma ilaalaa jirtanirra chaanalli telegiraamiin koo achirra jira. Achirra buufadhaan isiniin jedha. Maqaan chaanalli telegiraamii kiyya Imra Oromoo appidha. Achirra galuudhaan appilikeeshiniiwwan garaagaraa yookaan immoo barumsa garaagaraatu jiru. Barumsa haalaan baay'ee barbaachisaa ta'e achirraa baradhaan isiniin jedha jechuudha.
Okay, ganamumaan gara appilikeeshinichi agallu jechuudha. Appilikeeshiniin isaa already picture yookaan picturein isaa yookaan immoo footoon isaa kana fakkaata. Appilikeeshinichi keessa limnu appilikeeshinii kana argachuudhaaf chaanala telegiraamii kiyyarra galuudhaan achumarraan join godhaati akkasumas barumsa garaagaraa achumarraan baradhaati isinis fayyadamaati anis na fayyadaan isin jedhaa jechuudha. Okay. Erga asirra galleeni jechuudha. Akka jalqabaatiin kana nuuf fidaa jechuudha. Gaafuma appilikeeshinicha keessa bannee gallu kana nuuf fidaa jechuudha. Isa booda fakkeenyaaf internal storage yookaan immoo GB silkiin kun silkii GB 64dha. Parsantii dhibbarraa parsantii 96 guutee jira jechuudha. CD'n kaardiin isaa immoo GB 4dha. Parsantii dhibba keessa parsantii 4.993 guutee jira jechuudha. Kana qabadhaa ammasin. Booda akka internal storage kana akka inni qannasu waliin ilaalla jechuudha. Amma file analyzer kan jedhu ni tuqna jechuudha. Okay, haala kana analyzer jedhu kana al tokko ni cuqaasna jechuudha. Haala kana takka ture kennu fida jechuudha. Inenna as keessatti amma kun al tokko daqiiqaa yookaan immoo sekondii muraasa eeguu qabna jechuudha. Sekondii muraasa jennu. Akka haala kanaan erga nuuf fideen booda as keessatti jechuudha naannawaa gara gadii kana jalatti naannawaa okay naannawaa kanalla darji faayilii as keessaa fakkeenyaaf as keessatti kan ilaallachuu dandeenyu tokkoffaani bilbila keenya keessatti faayiliiwwan gurguddaa warreen qabatanii jiran kam yoo jennu ilaalle warreen kana dhaachuu bilbila keenya keessaa faayilii gurguddaa warreen qabatanii jiran warreen kana dhaachuu larji faayilii warreen jedhaman kun warreen kun hundi isaaniitti larji faayilii yookaan immoo faayilii guddaa of keessatti qabatanii jiru jechuudha. Inni biraan immoo recent faayiliidha. Inni biraan immoo duplicated faayiliidha yookaan immoo faayilota lama ta'anii argamanii jechuudha. Faayilii appilikeeshiniin sun appilikeeshinii gosuma tokko ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf appilikeeshinii extenderiin yoo jiraate extenderii lama fa'a kan keessatti argaman jechuudha. Appilikeeshinii lama ta'anii argaman duplicated faayilii keessatti jechuudha. Warreen kana immoo balleessuu qabnaa jechuudha. Appilikeeshiniiwwan lama ta'anii argaman fakkeenyaaf iddoo kanatti fakkeenyaaf footoo kan akkuma argaa jirtan jechuudha. Lamadha jechuudha. Akkuma argaa jirtan tokko fa'a footoon kun lamadha jechuudha. As keessa footoo tokko balleessuu qabna jechuudha. As keessa footoo tokko fakkeenyaaf imeejiiwwan kunniin lamadha. Warreen akkasii as keessa ilaallee balleessuu qabna jechuudha. Inni biraan immoo maal jennee ilaalle reedist faayilii keessaa tokko gallu. Okay, inni biraan immoo inni wasaanyitee jechuudha. Waan akka gurraacha daalachaa wayii tokko akkuma isin argaa jirtan jechuudha. Warreen kana caasaa balleessuu qabna jechuudha. Inni akka gurraacha daalachaan kun waan akka vaayirasii wayii jechuudha. Waan tokko nuun fayyadu jechuudha. Vaayirasii bilbila keenya keessatti dhokatanii argamanidha jechuudha. Warra kana ciira isaanii balleessuu qabna jechuudha. Hidhumanidha. Ana fakkeenyaaf viidiyoo baay'ee daawunlood godheen jira jechuudha. Yuutuubii irraas akkasumas tiiktookii wantoota garaagaraa irra daawunlood godheen jira jechuudha. As gaafa viidiyoo tokko buustu qoshashaa wajjin bu'aa jechuudha. Qoshashaa sana immoo kan argannu appilikeeshinii kana keessaa arganna jechuudha. Appilikeeshinii kana keessaa haala kanaan caasaa amma fakkeenya akkuma isin argitan Allahu akbar amma isin argaa jirtan amni kun qoshashaadha jechuudha. Waan ajaa'ibaati jechuudha. Kanaaf iyyuu itti fayyadama. Amni kun qoshashaa. Cirasaayyuu amma kana jechuudha balleessuu qabda jechuudha. Amma kana qoshashaan waan tokkoyyuu viidiyoo waan tokko hin sodaatinaa wanti isin jalaa bira tokkoyyuu hin jiru jechuudha. Amma kun qoshashaa ciraasa balleessuu qabdu jechuudha. Allahu akbar. Naannawaa amma qoshashaan as keessa jiru naannawaa beekaa 300 ni ta'a jechuudha. Kanaafiyyuu as keessa qoshaashaawwan jiran kana balleessuu qabdu jechuudha. Allahu akbar. Kun appilikeeshinii ajaa'ibaati. Appilikeeshiniin kana gonkumaa telefoona yookaan bilbila keessan irraa dhabuu hin qabdan jechuudha. Delete. Okay, osaan booda okay goonaa jechuudha. Amma resaayikil biinii keessa lixee jira. Resaayikil biinii keessa lixee jira. Resaayikil biinii keessas dhannee qulqulleessuu qabna jechuudha. Resaayikil biinii jechuun baaldii qoshashaa jechuudha. Amma akkasitti qulqulleessuu qabna jechuudha. Garuu iddoo kanatti as keessatti yookaan immoo wantoonni argaman wantoonni xuraawaan vaayirasiin kun hedduu waan ta'aniif kanaafiyyuu kan oolirra kaa'anii jechuudha. Fakkeenyaaf warra X record warra jedhaman warra kan akkasii irraa intini goonaa jechuudha. Warra akka mallattoo gaafa warra akka daalachaa kanatti immoo raayitii dhumatti keenya jechuudha. Hunda isaanii balleessuu qabna jechuudha.
Warra akkasii immoo ni dhiisnaa jechuudha. Warra mallattoo gaaffii qaban warra akkasii cina isaanii fakkeenyaaf 335 jechuudha. Fakkeenyaaf amma warreen kun nama meegaabaayitii warreen kun jechuudha meegaabaayitii gurguddaa qabatanii jiru jechuudha. As keessatti dileet goona moof risaayikil biin keessa dhaqee seenaa jechuudha. Akkasumas immoo as keessaa illee shaal tokko warreen akkasii kana balleessuu hin qabdanii jechuudha. Warreen akkasiin balleessinaa warra akka mallattoo gaaffii kunola warra kana faatila. Akka qoshaasha warroota akkasii balleessuu qabna jechuudha. Al tokko xiqqoo eegnoo fidaa jira. Loading jechaa jira waan ta'eef al tokko xiqqoo eegnu jechuudha. Yoo fiduu baates dilees goonee balleessuu qabna jechuudha. Warra akka mallattoo gaaffii warra akka daddaalacha'oo kan ciira isaanii utuu tokkoon hambisin kun naannoo fideera. Kun as keessatti galchuudha. Warrootni mallattoo gaaffii qaban hedduu waan ta'aniif olirra kaa'anii jechuudha. Warroota barbaadan warra akkasii mootii irraantii goonaa jechuudha. Irraa addeessinaa jechuudha. Isa booda warra akkasii kana fa'a irraa addeessinaa. Warra imeejiiwwan akkasii kana fa'a irraa addeessinaa. Akkasumas eksirii koordii kana fa'a irraantii goonaa jechuudha. Adii goonaa. Warra akkasiis irraa adii goonaa jechuudha. Imeejiiwwan garaagaraa kanarraas irraa adii gochuu qabna jechuudha. Warra akkasii tokko tokkoon keessa deemaatii balleessadha jechuudha. Warra kanadha warra moobaayilii jiibii keenya silkii jiibii guddaa jiibii xiqqoo warra godhan jechuudha. Viidiyoo tokko gaafa buusnu qoshaashaadha kan itti nammee bu'u jechuudha. Viidiyoo tokko gaafa buusnu maal qoshaashaatu itti nammee bu'u jechuudha. Warra akka mallattoo gaaffii warreen qaban kan ciira isaanii irra deemaatii balleessaan isin jechuu barbaada jechuudha. Ciira isaanii irra deemtanii balleessuu qabdu jechuudha. Warra akka qoshaashaa kana. Inni miidhaa rabbii ilaala mallattoo gaaffii. Ammi kun gaafa viidiyoo buusnu qoshaashaa bu'a. Kana beekuu qabdu. Fakkeenyaaf ilaalaa kana. Kiloobaaytii 18.75 qabatee jira jechuudha. Inni kana faala waan akka daalachaa kana jechuudha. Kiloobaaytii meeqa qabateera inni kun? Fakkeenyaaf kan ilaalaa. Kan ilaala kiloobaaytii 12.34 qabatee jira jechuudha. Warreen kana meegaabaaytii kan qabatus jiru. Warreen jiibii qabatanis jiru. Fakkeenyaaf amma kan ilaalaa meegaabaaytii 32 qabateera. Inni kun immoo baayitii meeqa qabateera? Inni kun kiloobaaytii 32 qabateera. Akkuma argaa jirtan kun kiloobaaytii 9 qabateera. Kun kiloobaaytii 7.63 qabateera. Warreen kanatu hunda isaaniitu walitti eda'ameedha kan telefoona keenya yookaan immoo moobaayilii keenya warreen guutaa jiran warreen kana fakkeenyaaf ilaalaa asirratti. Dileetii kan hin gochaa jiru meeqadha? Meegaabaaytii 36 jechuudha. Utuun amma warra jaalachaa kana yeroo tunan godhaan malee warra jaalachaa kana cira isaanii tunas keessaa balleessa ammayyuu nan balleessa garuu waan viidiyoo amma hojjechaa jiruu fi naantamachuu waan ta'eef viidiyoocha dheerataadha. Malee utuun kan cira isaa keessaa balleesse jechuudha. Naannawaa jiibii 3-4 nan argadha yaada jechuudha. Tirfii jiibii 3-4 firiin nan argadha jedhee ilaala. Akkasumas barumsa har'aa kana keessatti kan waliin baranne duuplikeeted faayilii yookaan immoo faayilota lama ta'anii jiran balleessuu qabdu. Inni biraan immoo akkasumas immoo warra akka mallattoo daddaalachoo ta'an keessaa baballeessuu qabdu jechuudha. Warroota mallattoo daalachoo warri akkas jechuudha. Mallattoo daalachoo warreen akka amma iskiriinii bilbila kanarratti argaa jirtan warroota bilbila daalachoo akkasii balleessuu qabdu jechuudha. Warreen akkasii warra viidiyoo akkasiitti ittiin bu'inaa jechuudha. Isaan viidiyoodhuma dhugaatii jechuudha. Warra akkasii keessaa baballeessuu qabdu. Okay, inni biraan isin qulqulleeffachuu qabdan immoo risaayikil biinii keessa lixxanii qulqulleeffachuu qabdu jechuudha. Risaayikil biinii keessa lixxanii qulqulleeffannaan ammas isumas laate jechuudha. Kanaaf iyyuu dirqama risaayikil biinii keessa lixxanii qulqulleeffannaa jechuudha. Risaayikil biinii jechuun baaldii qoshaashaa bakka qoshaashaan itti guutamedha jechuudha. Silachitti qulqulleeffannee turre amma immoo dhufnee risaayikil biinii keessa balleessuu qabnaa turre. Mee adaraa rabbii ilaalaa.
Inni amma qulqulleessaa turre jechuudha. Inni amma achi keessa balleessaa turre risaayikil biin yookaan immoo baaldii qoshashaa kana keessatti dhufee walitti qabama jechuudha. Kanaaf iyyuu dirqama risaayikil biinii as keessaa balleessuu qabna jechuudha. Risaayikil biinii keessa warreen ta'an kunootila. Kan hundasaayyuu balleessuu qabna jechuudha. Dirqama hundasaayyuu balleessuu qabna jechuudha. Balleessuu yoo barbaanne immoo bakka mallattoo tuqaa sadii kan ni cuqaasna jechuudha. Okay. Bakka mallattoo tuqaa sadii kana erga cuqaasnee booda clear all jenna jechuudha. Clear all. Kenzaan oke. Egaa daawwattoota kiyya barumsi keenya har'aa asirratti raawwata. Isinii gala jedhee abdiin qaba. Isinii gala jedheen abdiin qaba. Akkuma isin argaa jirtan ilaalaa. Asti meeqa jira ture sila? CD kaardiin jechuun 200 meegaabaayitii 200 ture. Anama waa xinnoo tokko irraa balleessa garuu amma meegaabaayitii 188 naan dubbisira jira. Appilikeeshiniin kun appilikeeshinii ajaa'ibaati. Kanaafiyyuu itti fayyadaman isin jedhaan warra akka mallattoo gaaffii qaban cira isaanii keessa deemuudhaanii tokko tokkoon balleessaa isiniin jedha. Egaa daawwattoota kiyya barumsi keenya har'aa asirratti raawwatan akkasumas chaanala yuutuubii kiyya Imraa Oromoo aappii jechuudhaanii Imraa Oromoo app jechuudhaanii achirra barumsa garaagaraa barachuu ni dandeessu jechuudha. Barumsa waa'ee silkii yookaan immoo telefoonaa wajjin wal qabate barumsa hedduu achirratti gallakkiseen jira. Barumsa sana immoo hordofaan isiniin jedha. Kanaafiyyuu isin immoo na gargaaruudhaaf laayikii akkasumas immoo sabiskiraayibii hiriyoota keessaniitiif sheerii gochuu qabdu. Maaliif laayikiin yoo jiraate haamilee namatti toora jechuudha. Isin laayikii xiqqoon sodaatina. Laayikii waan tokko dhiibbaa waan tokko isin irratti hin uumu jechuudha. Garuu yuutuubarootaaf immoo kun haamilee guddaadha jechuudha. Laayikii yoo qabaatanii kanamiin waan kana caalaa dhufuu akka waan qarshii bilbila keenya qofaadhaan akkamitti qarshii akka hojjechuu dandeenyu fa'a isinitti agarsiisuu danda'a jechuudha. Kanaafiyyuu laayikii tuquu hin sodaatinaan isiniin jedha. Akkasumas immoo aappii kana immoo warreen argachuu barbaadan pileestoorii irra jiraachuu ni danda'a. Garuu feekii isaa jira. Akka kanaatti kan qulqulleessu hin jiru jechuudha. Garuu appilikeeshinii kana orjinaala akka uumamaatti jechuudha. Akka faabirikaatti kan jiru kan orjinaala isaa argachuu barbaadanii channel telegiraamii kiyya description boxii amma viidiyoo ilaalaa kana jirtan irra argachuu ni dandeessuun isiniin jedha. Egaa hanga barumsa itti aanuun walitti deebinutti nagaatti. Ciao.